Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirtu hordoftoota kiyya. Ani nagaa alhamdulillah hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Akkam jirtan jajjabaattuun isiniin jedha. Gaafii na gaafattanii turtanii gaafii nama baay'ee gaafii na gaafatee warri na beeytanis gara keessaatiinis biyya galtee mee biyya akkamii mee nutti himii galuu sodaannee jireenyi biyyaa wuddiidha hin galinaa jedhanii asin nu dhorganii asittillee dalagaan madaamii nu ajjeesee hojjedhu malee gali namni jedhu hin jiru. Jireenyi wuddi malee jireenyi qaala'ee malee jireenyi fooyya'aa jira yookaan jireenyi nama teessisa namni namaan jedhu hin jiru. Jireenyi Itoophiyaa nama teessisu jireenyi Itoophiyaa nama maraachaa achuma isinii wayya nuun jedhanii mee akkamii akka galte mee maal argitee warri naan jettan isiniif himaa maal seetan jireenyi jechuudha wallaahi biyyi tama duraan isin beeytanii ani biyyuma sanittuu galuu sodaadhe warri jettanis jirtanii haaluma jireenyaa sodaattanii jechuudha. Asittillee rakkanne hojii madaamii dadhabne haga yoomii kushiinaa namaa keessa dhaabannaa haga yoomii akkanatti cinqamaa dararamaa jiraannaa biyyaa hin galinaa jireenyi waddade nuun jedhanii isaanuu akkamitti jiraatu garuu jiraataatuma jiranii nuun maaf hin galinaa nuun jedhan warri jettanii gaafii na gaafattanas jirtanii wanni tokko jechuudha. Yoo ofii keessanii ijaan hin argin wanni namni isiniin jedhu sun dhugaas isiniif fakkaachuu dhabuu danda'a. Dhugaayyuu isiniif fakkaatees isin sodaachisuus danda'a. Amma isa kana yoo isiniif hime maaseetan jireenya jechuun akkuma jedhame jireenya wuddiidhuma yaa wuddiidhuma ati hojii qabaatte taanaan hojjannaan inuma jiraatta hojjannaan inuma jiraatta. Garuu osoo hojjetin immoo biyya san keessa galee hin jiraadhaan osoo maallaqa harkaan qabaatiin osoo dalagaa wayii harkaan qabaatiin yookaan immoo osoo manuma keessa jiraattu wayiitu hin qabaatiin kireeffadhee taa'aa waan jettuu ta'e birreetichi qabattee dhuftuun sun tama mana kiraatii jechuudha. Maaliif birree wama tokko bitaa hin jiru keessaayyuu gisee ammaa kan namni jireenya mana keessa akkuma ta'etti akkuma jiraatettu jiraataatuma jira keessaayyuu kiraan mana baay'ee waddadee jechuudha. Gisee amma baay'ee wuddiidha. Kiraan mana baay'ee wuddiidha. Maaliif akkuma mana ijaaruun meeshaan manaan ijaaramu waddade kan kiraan manaas mannis baay'ee waddadee jechuudha. Kanan isinin jedha obboleeyyan kiyyaa warri biyya namaa keessa takka turtanii misilaayyuu waanuma sarvisima xiqqoo illee yoo taate gadhaabadhaa galaa wallaahi sarvisima xiqqoo illee yoo taate gadhaabadhaa galaa. Dhugaadha jireenyi biyya namaa nama jibbisiisaa hin ulfaataa wallaahi hin ulfaata haga jedhamu olitti ulfaata. Achiillee yoo as deebite immoo yoo waa wayii harkaan qabne sanumaa jechuudha. San caalaayyuu isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Immoo warri carraa galuu qabdan warri mana kontiraataa jirtan akkana warri mana kontiraataa jirtan madaamii keessan eeyyamsiifattanii eeyyama ji'a tokkoo fudhattanii dhuftanii mee haaluma jiru yoo laaltan baay'ee bareeda isiniif baay'ee tokko bareeda. Achi teettanii hoggaa haganaa ji'a haganaa waan haganaa hojjetadhee muluma keessaa gala jettanii bakka muluma xumurtanii hin galinaa xumurtanii yoo isiniin jedhu waan wayii hambifachuu qabdan. Innis maal yoo jettan fakkeenyaaf hiriyyaan xiyya takka gize mangalu sanii xiqqoo warraa walitti buutee jiini muraasa yoo isii hafu hin deebi'uudhaan bakka biraa galte inuma hin deebi'uudhaan biraa galte yoo akkuma nama mana keessa walitti bu'u akkuma dura waliin bu'an isiillee bakka haga yoomii kan jiraadha hojjettu biibbuuftee isinis ani hin deebi'u lammata jetteeni biraa galte.
cuftee karaa cufitti cuftee jechuudha. Gaafa as geettee xiqqoo turtuu yoo firoososii jammaranii deemuun baay'ee ulfaatee jira. Gaafa hin deebi'ee tanan asii deebi'ee achitti yaa'u ji'a furtuu isii fi ji'a furii kana fixadhee kansileeshinii kiyya fudhadhee tanan baay'eetti gaafa isiin asii warratti dawwaltu warri bilookisii godhee jira ofirraa bollookanii jiranii jechuudha. Bakka isaan biratti deebi'uu hin dandeettuun ofirraa namichi ofirraa madaamiin isii ofirraa kaansal gootee jechuudha. Akkasii kana waan ta'eef qofaan dhaqabee dhiifama. Achiin yeroo dhuftan isin deebi'aallee deebi'uullee baadhaa hin deebi'u jettanii hin dhufinaa. Wanni isin hanqatu ta'a yookaan mana ijaaraa jirtan ta'a yookaan yoo hojii wayii hojjetadhattanii yookaan haga isin jettan sanii ol ta'uu danda'a. Isinitti wociin jechuudha. Haga isin yaaddan sanii ol isinitti gaafa ta'e immoo filannoo isin qabdan achuma deebi'uudha. Achi deebi'uu saniif immoo waa hedduu nama barbaachisa. Bifa haaraan hin deebi'a. Hojjette manuma sanitti hin deebi'u bifa haaraan hin deebi'a. Hojjette waa hedduu nama barbaachisaa jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa akkuma isiniin jedhe warri carraa galuu qabdan warri mana koontiraataa jirtan galaatii haala jireenya biyyaa ilaala. Biyya akkamii jira? Waan tokko yoo ijaan argite ofii keetii qaamaan argite hubattaa kana jettee murteessitaa jechuudha. Garuu kan namni sitti musan hin murteessitu. Siin jedha warri carraa galuu qabdan galaatii haala jireenya biyyaas ilaala. Yookaan maatii keessaniinis waa naa godhaa jettanii achiyyuu maatii waa isinii godhaa jiranii yookaan firruu waa isinii godhaa jira. Waan wayii naa godha waan matee haa ta'u yookaan lafa naa bitaa yookaan mana naa ijaaraa jettanii waan adda addaa godhaa jirtan ta'a. Isuma saniyyuu mee galaatii laalladhaatii deebi'a. Waanuma isinii godhaa jiran sanuu galaatii laalladhaatii deebi'a ji'a takka. Maaliif ji'a takka haga waggaa hedduu achi teettanii wanni naa godhaa jedhame sun naa godhamee laata naan godhamne laata jettanii haga qalbii keessan raahaa dhoorgitan ofii keessanii galtanii eeyyama ji'a takkaa fudhattanii macarrashaa maa birrii keessanii tikkeettii kutattanii hin dhufinaa. Waan ija keessaniin argitan san isinii wayya. Isiniin jedha kan namni isinii himur waan akkanaa isinii goona kan isinii godhaa jirra kan isiniin jedhan sanir waanuma isinii godhamaa jiru sanuu mee galaatii laalladha. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya kuuwwan warri ala keessa hojjettan baddanis isinillee yaa'u carraa galtanii deebi'uuf xiqqoo isinii ulfaata waan ta'eef garuu warri mana madaamii jirtan baay'ee carraa qabdan galtanii ji'a takka ji'a lama teettanii waan fooyyeffachuu qabdan waan namaa fooyyessan san ofii keessanii fooyyeffattanii harka keessaniin ija keessaniin argitanii laaltanii akkanatti naa ta'a jettanii akka humna keessaniitiin osoo godhattanii isinii fooyyaan isiniin jedha. Yaa haalli jireenya biyyaa yoon hojjetini hin ulfaata. Yoon hojjetini hin ulfaata. Hojii qabaannaan garuu homaa sitti fakkaatu jechuudha. Hojjannaan homaa sitti fakkaatu. Garuu hin hojjedha. Biyya san keessatti hin hojjedha yoo jettee waa qabattee dhufte hojjettee jiraachuu dandeessa. Yookaan immoo sitti ulfaataa boodallee deebitee achumatti deebitaa jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa haalli jireenyaa yaa guyyaan dhaabbataan qabu. Dhaabbataan qabu akka jireenyi Itoophiyaa akka gatii warqeetii fi akka gatii tikeetii ta'e jechuudha. Amma waddadaa sa'aatii muraasa amma waddadaa amma rakasaa akkasii jechuudha. Isinii galee dhaabbataa hin qabu. Waan hadha argitan waan hadha gatii xiqqaan argitan borummoo dabaltanii bittanii iftaan illee akkasumarra ol dabalaa deema. Isiniin jedha oluma dabala malee gadi hir'ataa hin deemu. Oluma dabala. Akkami akkana ta'e akkana ta'e akkasumatti ta'e isin jedhan ka waan galeessa birrii 200 bitti hadha yoo 250 fa'a waa'ee akkasiin jedhan bakka girrimsi jedha jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa sodaatina warri carraa galuu qabdan galaatii ilaalaa waa hundaa deebi'aa dalagadhaan isiniin jedha. Warri lakkina gahee biyya kiyya keessatti dalagadha warri ittiin isin dandeettanii akkasii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.